Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Obboloonni, obbolootonni biyya keessa jirtan, biyya hambaa jirtan hunduma keessan Waaqayyoo torban darbe moo nagaatti nu eegee har'as akka kanatti akka ol arginu jaalala isaa ta'eera. Akkuma gaamala keenyaa torbaniin Waaqayyoon olii wajjin waaqeffannaa, sagalee Waaqayyoon barannaa, Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon arras sagantaa keenya kunoo eegallee jirra. Obboloonni kallattiidhaan galtanii akka hirmaattan afeerraa isiniif goona. Warri galaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma beektan egaa ayyaana warra musliimotaaf sababa godhachuudhaan gara sa'aatii tokkoof walakkaatti gadi bunne torban dhuftu kaasee garuu gara sa'aatii lamaatti ol deebifna waanta ta'eef sagantaa keenya sirreeffannaa. Faarfannaa akkuma kanaan duraa kan har'a nuuf filee mucaan koo na wajjin jira qomoon faarfannaan nuuf fileen Waaqayyo waaqeffannee sagalee Waaqayyo har'a nutti dubbachuu barbaadu yaada Waaqayyo har'a nuuf qabu Waaqayyo maal nu gorsuu moolii wajjiniin hin barna qophaa lafa jirtanitti faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffanna. Chana
gubbana manauda kanke nadibam yesu jalalike dacha na taungalanike kanke nadibam yesu jalalike dacha na taungalanike hallelujah galanni sateessoo irra jiru waaqayyoof barahamma barabaraatti ta'u boleessa keenya faarfataa pastor Baacaa waaqayyo waaqarraasaa eebbisuu faarfannaasaan waaqayyo waaqeffanne boolla qilee keessaa nama baaftaa ol fuutee gaara gubbaa nama dhaabdaa kan keenya dhiba jaalalli kee dachaa na ta'u galanni kee dheeyyee dhugaadha waaqayyo boolla qilee keessaa nama baasaa ol fuudhee gaara gubbaa nama dhaabaa meeroo kanamoo lafa waaqayyo nu baase lafa waaqayyo nu fide lafa waaqayyo nu kaase yaadachaa waaqayyo na galateeffannume buleettii koo buleessa koo karaa peejii kanaa karaa YouTube kanaa karaa FB kanaa namoonni waaqayyo iddoon isin fide yaadattan akka jedhe Daawit faarfannaasaa keessatti ani eenyu manni koos maali asiin kan nageesse eenyu an manni koos maali mee kottaamee lafa waaqayyo nu fide yaadanna dhugumayyuu Daawit tikee fuudhee waaqayyo mootii godhe kanaaf akkas jedhe ani eenyu manni koos maali asiin kan nageesse hayaannume waa yaadasaa jaalalasaa yaada waaqayyoon galateeffanna hallelujah jaalala barabaraatiin kan nu jaallatte lokoo gara laafinaatiin gara keetti kan nu harkifte gaarummaa keerraan kan kee of dura kan nu dhaabde tolan qabnu qajeelummaan qabnu qulqullummaan qabnu hundumtuu yakkaniiru ulfinne waaqayyotti irrateera jedhamee caafamee jira yaa gooftaa karaa ilma kee Yesuus Kiristoos ijoollee kee nu godhatte ilmaan kee nu godhatte mana kee keessa fuula kee dura akka dhaabannuuf nuuf eeyyamte karaa Yesuus dukkana gara ifaatti karaa Yesuus du'aa gara jireenyaatti karaa Yesuus Kiristoos hojiin fannoo irratti hojjeteen mootummaa isaafuuf isa darbu keessaa yaa waaqayyo gara mootummaa isa bara baraatti nu fidde kan kee nu godhatte ijoollee kee ilmaan kee nu godhatte yaa waaqayyo hafuura abbaa jedhee si waammatu nuuf laatte singalateeffadha waa'ee koof singalateeffadha waa'ee boleettii kanaaf singalateeffadha waa'ee boleessa kanaaf ifi waaqarra waan ifeef dhugaa waan mul'ateef kan kee waan taateef sitti waan waamamteef sitti waan waamameef si argachuun keenya yaa waaqayyo hundumaarra nu caala galanni guddaan siif haa ta'u dhuguma boolla qilee keessaa nu baafte boolla qilee eenyuyyuu keessaa nu baasuu hin dandeenye keessaa nu baafte yaa waaqayyo sin eebbisa sin ulfeessa sin kabaja yaa gooftaa nama kanaa situ na godhe iddoon nufi ani beeka lafan kee ani beeka lafa waamame ni beeka yaa waaqayyo nama dubbii kee dubbatu waaqee kee dubbatu na godhatte yaa waaqayyo sin eebbisa ta'e eebbifami ammas galgala kana yaa gooftaa isaan biraa ganama galgala kan ta'e kanaaf sin kadhaa sagaleen kee nuuf dhufu yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti nu wajjiniin ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen sagalee waaqayyo walii wajjin barachaa jirru dhoksaa milkaa'uu daandii milkaa'uu waan jedhu walii wajjin ilaalaa jirra wallamaaf qixxaachuu naqa namaaf galuu toora namaaf qabachuu torban darbee nan xumuraa jedheen yaadee ture mata duree kana torban darbee nan xumuraa yaadee ture sagalee waaqayyo kanatu garuu dhufee laphee koorra bu'e garaa koo keessa bu'e waaqayyo sagalee kana waan naalaateef ammas gara sanaattan isin deebisuu barbaade waan waaqayyo nu dubbachiisu dubbachuutu anaanis fayyada isiniinis fayyada waan ta'eef dhoksaan milkaa'ummaa kan inni keessa jiru ammammaatti waa torban dubbadhe inni 8ffaa arraa isinii wajjin kanan ilaalu dhoksaan milkaa'u daandiin milkaa'u maal keessa jira hojjechuudha boleettii ko obboleessa ko obboloota ko firoota ko sagalee waaqayyo kana dhagaa hojii hojjechuu firoota ko hojiin ulfina amantoota kiristaanota hojiin ulfina macaafa qulqulluu takkas jedha waan ta'eef waa'ee hojii irratti bal'inaan yeroo biraa nan dubbadha waan waaqayyo naa kenne waa'ee hojii irratti bal'inaan kiristaanummaaf hojiin akkamitti ol duukaa deema isa jedhu kiristaanummaaf hojii kiristaanaa isa jedhu wal hojiin ni ilaala hojii hojjechuu akkas jedha macaafa Tesaloniqee duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 akkuma nuyi dur isinitti himnee turre jireenya gabii jiraachuu maayii keessan dhimma baafachuu waan ittiin jiraattan argachuudhaaf harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaadhaa la wangeela takkee macaafa qulqulluu takkee galanni isaaf haa ta'u irraan deebi'aadha
akka nuyi dur isinitti himnee turretti jireenya gabii jiraachuuf tokko maayii keessan dhimma baafachuuf lama waan ittiin jiraattan argachuudhaaf harka keessaniin hojjettanii jiraachuu maalitti lakkaa'edha? Ulfinatti lakkaa'adhaadha. Hojiin obboleessa, hojiin obbolootii, hojiin obboloota tokko namoota Waaqayyo hojiin ulfina. Macaafni qulqulluun akkas jedha harka keessaniin hojjettanii jiraachuu ulfinatti lakkaa'edha. Lakkoofsa 12 akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin ilaalamtu. Waan isin barbaachisu harka nama tokko iyyuu hin eeggattan. Akkasitti yoo jiraattanii warra alaa biratti warra gooftaan beekne warra gooftaan qabne biratti yeroo baay'ee pheenxoonni kiristiyaanonni akkuma haasamutti naasaa sanafiidha hojiin jaallatanii cal jedhanii kadhannaa duwwaa Waaqayyo naa godha duwwaa jedhu miti namoonni bakkee akkasitti nu beekuun qaban hundaa'uun hojjechuun kan nurra jiru nuyi. Maaliif Waaqayyo keenya hojjetaadha. Waaqayyo keenya hojjetaadha. Guyyaa jalqabaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, guyyaa arfaffaa, guyyaa shanaffaa, guyyaa ja'affaa jedha seera uumamaa boqonnaa tokko immoo ilaaltan waan hojjetu Waaqayyo guyyaan ka'atee jira. Karoora iyyuu beeka Waaqayyo sagantaadhaan hojjeta Waaqayyo. Gaafa dafinoo, gaafa lammaffoo, gaafa roobii, gaafa kamisaa, jimaata, sanbata duraa waan hojjetu beeka. Sanbata immoo Waaqayyo guyyaa boqonnaa godhee lafa kaa'e. Kanaaf Waaqayyo keenya hojjetaadha. Nu ilmaansaa, nu ijoolleessaas hojiitti jabaachuutti nurra jira. Dhibaa'oo ta'uu hin qabu. Yeroo biraa bal'inaan inni ilaallasiniin jedheera. Dhibaa'oo ta'uu hin qabnu. Harka keessaniin hojjettanii jiraachuu maalitti lakkaa'adhaa? Ulfina haadhoo kana dhagaye. Boleessa hojiin immoo hin tuffatamu. Hojiin hin tuffatamu. Hojii kamiyyuu yoo ta'e hojjechuun gaariidha. Namni immoo waanuma xinnoo irraa ka'eetu gara guddaatti ol adeema. Gara guddaatti guddachaa adeema. Harka keessaniin hojjettanii jiraachuu ulfinatti lakkaa'adhaa. Akkasitti yoo jiraattaniidha. Warra alaa birattis ulfinaan ilaalamtu. Warra alaa birattis ulfinaan ilaalamtu. Waan isin barbaachisu argachuudhaafis immoo harka namaan ilaaltan. Waaqayyo harka namaa jalaa isin haa baasu. Harka namaarraa nu haa buusu Waaqayyo. Warra of danda'anii jiraatan nu haa godhu. Nama milkaa, nama fiixaan ba'e, nama galma ga'e. Kanaaf karaan ittiin milkaa'an inni tokko maa inni hojiidha. Arraa wanta Waaqayyo addumaan sagalee kana keessa kokaa irrattan isinii wajjin hirmaadha. Waa'ee Isihaaq irrattan sagalee Waaqayyo isinii wajjin hirmaachuu barbaada. Waa Waaqayyo na hubachiise. Waan Waaqayyo laphee korra kaa'e. Waan Waaqayyo naaf kennan isin hubachiisuu barbaade. Milkaa'ummaan wanta Waaqayyo namatti dubbatee dhaga'anii abboomamuu keessa jira. Milkaa'ummaan wanta Waaqayyo namatti dubbatee wanta Waaqayyo namaan jedhe dhaga'anii abboomamuu keessa jira. Yerootti Waaqayyo sagalee kana Isihaaqitti dubbatu seera uumamaa boqonnaa 26 irratti dubbadha gabaabsee. Yerootti Waaqayyo Isihaaqitti sagalee kana dubbatu yeroonsaa yeroo beelli jabaan biyyatti dhufe ture. Beela jabaatu jira. Biyya sana keessa lafanni jiru sana keessa beela jabaatu jira. Biyyattiitti beelli jabaan dhufeera. Yemmuunni beela kana jalaa baqachee ba'uudhaaf jedhuti Waaqayyo akkas jedhe achuma taa'e. Kanaafan waan Waaqayyo namaan jedhe dhaga'uun gaariidha jedhe. Waaqayyo akkasittiin jedhe. Mee nan dubbisa. Beelli isa bara Abrahaam biyyicha bu'e malee seera uumamaa boqonnaa 26. Beelli isa bara Abrahaam biyyichatti bu'e malee beelli ammas biyyichatti bu'ee ture. Isihaaqi gara mandara Geraariin dhufee Abimelek mootii Filisxeen bira dhaqe. Achi dhufee isa bira yemmuu dhaqu Waaqayyo halkanitti mul'atee akkasittiin jedhe. Waaqayyo yemmuu Isihaaqitti mul'atee biyyan sitti mu kana keessa taa'e malee biyya Gibxitti gad hin bu'in. Beela jabaatu jira, rakkina jabaatu jira, gaaga'uma guddaatu jira. Biyyittiin beelatti galtee jirti. Beelli kun immoo beela jabaa hundumaa raasee sochoosee kan jiru. Beelichi isa kan bara Abrahaam hin caalu ture. Yemmuu kana Waaqayyo akkasittiin jedhe. Gibxitti kan hin bu'in beela kana jalaa baqachuudhaaf achuma taa'e. Achuma jira. Inni jalqabaa Waaqayyo maal siin jedhe? Maal laan jedhe? Maal sitti hime Waaqayyo?
achuma taa'iittiin jedhe waaqayyo. Isa waaqayyo jedhe kana dhaga'uu dhiisuun waaqayyoon dhaga'ee Gibxitti gadi waaqayyoon dhaga'uu didee Gibxitti gadi bu'u yookaanis immoo akkuma waaqayyo jedhe lafuma beelli jiru sana giraar keessa taa'uun filannoo isaa ture. Achi taa'ii ittiin jedhe waaqayyo. Isiyaa kun immoo waaqayyoon dhagaa wanta ta'eef achuma taa'e. Milkaa'ummaan wal lamaaf qixxaachuun toora namaaf galuun nama qabaqaaf gabachuun lafa waaqayyo taa'e jedhe ta'anii waaqayyoon dhaga'anii jiraachuu keessa jira firoota. Lafa waaqayyo taa'e siin jedhe taa'e eebbi achi jira. Burqaan achi jira. Fiixaan bayis achi jira. Milkaa'umni achi jira. Alaan yemmuu ilaalamu bakkeedhaan yemmuu ilaalamu biyya beelli jiru keessatti beelli jabaan jiru keessatti namni akkamitti milkaa'a. Come on. Waaqayyo afaan korra kaa'e ergaa kana laphee korra kaa'e. Biyya beelli jabaan beelli guddaan rakkinni gaagaamni guddaan jiru keessatti namni akkamitti milkaa'a. Waaqayyo garuu maal jedhe? Achuma taa'e. Eebbi kee achuma jira. Milkaa'ummaan eebbi lafa waaqayyo taa'e namaan jedhe keessa jira. Milkaa'ummaan eebbi lafati ilaallatte miti. Lafa riyyaan kee dhaqe yookaan obboleessi kee dhaqe obboleettiin kee dhaqe maatiin kee dhaqe firoonni kee dhaqe namoonni baay'een dhaquu miti. Lafa waaqayyo taa'e siin jedhe keessa jira eebbi. Maal siin jedhe mee adda baafadhu kan kee. Karaan koo karaa kee miti. Karaan kee karaa koo miti. Karaan inni tokko karaa kee miti. Karaan isheen tokko kan kee miti. Kan kee kanuma keeti. Karaan koo yoo kan ijoollee koo miti. Ashaaraan koo amma kan ijoollee kootiin fidu kan koo fidu. Eebbi lafa waaqayyo taa'e namaan jedhe keessa jira. Lafa waaqayyo taa'e namaan jedhe keessa ta'anii hojjechuu keessa jira. Egaa Isiyaaq yemmuu waaqayyo asii baqattee Gibxitti gadi hin bu'in ittiin jedhu erga waaqayyo as jiraadhu ittiin jedhee maal gochuutti ka'e? Hojiitti ka'e. Lafa waaqayyo si kaa'etti hojii keetti buufi. Akka jedha lakkoofsa 12:13 sagalee kana nan dubbisa gara gubbaasa biyya kanatti galaa ta'e jiraadhu ani si wajjinan ta'a sin eebbisa ani biyya kana hundumaa siin sanyii keef nan kenna waan an kakaadhaan Abrahaamiif abbaa keef dhaabe nan jabeessa sanyiin kee akka urjii waaqa nan baay'isa lafa kana hundumaarraa sanyii kee nan kenna sabni lafarraa hundinuu sanyii kee hin eebbifamu. Abrahaam dubbii koo dhaga'uudhaaf ajaja koo abboommii koo seera koos waan eegeef ani kanasiif nan jabeessaa jedhee kakuu isa abbaasaa wajjin galee jiru waadaa isa abbaasaa wajjin hin galee jiru isan si jabeessaati lafuma beelli jiru kana lafuma rakkinni jiru kana taa'e lafa waaqayyo siin jedhe taa'e eebbachuma jira. Abrahaam maal godhe gaa? Isiyaaq maal godhe? Lafuma waaqayyo ittiin jedhe kana moo cal jedheema kakuun qabaa abdiin qabaa waadaan qaba jedheen ta'e hojjechuutti ka'e. Hojjechuutti ka'e dalagatti ka'e. Akkas godhe lakkoofsa 12:13 Isiyaaq biyyuma sana keessa midhaan facaase. Wagguma sana keessa dachaa 100 galfatee waaqayyo isa eebbise. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lafuma waaqayyo taa'e siin jedhe taa'e hojjedhu achumatti si eebbisaa waaqayyo. Achumatti fiixaan si baasaa waaqayyo. Achumatti si milkeessaa waaqayyo. Achumatti wal siif qixxeessaa waaqayyo. Amma gaafa waaqayyo asii ka'e adeemi asiitii fixxeetta siin jedhutti nama laaltee haala laaltee bitaan mirga ilaaltee rakkina beela biyyatti dhufe ilaaltee baqattee hin deemin. Achuma taa'e. Isiyaaqis biyyuma sana keessa midhaan facaase gaa. Hallelujah. Waaqayyoon dhagaanii waan waaqayyo namaan jedhetu gochuun akka namatti tola. Wagguma sana keessa moo waaqayyoon dhagaanii abboomamanii hojjechuun gaariidha jedhan. Bara biyya biilli jiru kana keessatti Isiyaaq achumatti hojjetee inni maal godhe? Isayyuu dachaa 100 eebbifame. Dachaa 100 akkeedhe. Inni amma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa deema. Lafa waaqayyo taa'e siin jedhe keessa jira guddinni kee. Biyya waaqayyo taa'e siin jedhe keessa jira guddinni kee. Lafa waaqayyotti hojjedhu siin jedhe keessa jira guddinni kee. Beella jiraatu rakkinna jiraatu nuyi haala laallee deemna miti. Qilleensa laallee deemna miti.
qilleensi hin jiru edemni duumessi hin jiru waaqayyo garuu dachaa kana bishaaniin hin guuta waaqayyo waaqa laallee deemna waaqa dhageenyee deemna waaqa dhaggeeffannee deemna malee qilleensa laallee deemna miti jaran warra inamanne irra adda kan nu godhu tokko sakan biyya namni beela'u keessatti biyya namni kisaaraa jiru keessatti biyya namni kufaatiitti galaa jiru keessatti Isiyaaq waaqayyoon dhagee lafuma waaqayyo ta'e siin jedhe taa'eetu dachaa dhibba galfate amma nama guddaa ta'utti immoo ittuma guddachaa siifa ta'u waggaama sana kee waggaama kana keessa dachaa dhibba galchachuun siifa ta'u elaa alluba annama waaqayyooti ergaa kana naa kenna anfixeen ture sagalee kanallee waaqayyooti laphee koo garaa koo garra bush maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin baruma kana kee dachaa dhibba galfan 30 jedhu 60 jedhu dachaa dhibba guddad amma nama guddaa taatutti ammayyuu guddad waaqayyo sagalee isaa duukaa akka inni jiru naman waaqayyooti sagalee kana naaf kenna iddooma jirtu taa'ichi waan waaqayyo siin jedhe godhi waan waaqayyo siin jedhe raawwadhu akka waaqayyo siin jedhetti hojjedhu kan nama akkas ta'e kan abaloo akkas ta'e hin jedhinati ati qajeelfama waaqayyo sii kenne duwwaa dhaga'i adeemu waan waaqayyo siin jedhe duwwaa dhaga'i godhi ati maal ta'e egaa dachaa dhibbaa eebbifame ati yoo milkooftaa yommuu waaqayyoon dhageessee iddoo manni taa'e hojjedhu siin jedhu keessa teesseetee hojjettu milkoofta lammaffaa irratti waan waaqayyo na barsiise waa isinitti himeen xumura yommuu ati milkooftu moo hundumatu gammada miti dachaa dhibbaa yeroo ati geeshattu yommuu ati guddattu nama guddaa himmuutu taatu hundumatu naa gammada jettee yaadin ati waaqayyoon malee wanta kan biraarra ija keen ka'atin lolla yoo kaasan iyyuu waaqayyoon dhaga'ima adeemi kan keetti fufa lola sirratti kaasan falmii sirratti kaasan lola yoo kaasan qoccolo yoo kaasan falmii yoo kaasan waaqayyoon dhageenya haa adeemu kan keenya dhaabatu ittuma fufa ittuma caala akkas jedha sila seeroon dubbisu na dhibe nan dubbisame sagalee waaqayyoo kana lakkoobsa 14 sababii inni hojjetoota baay'ee bushaayee baay'ee qabuuf warri Filistiyaa isatti hinaaffaa dhufe yeroo inni waan qabne namitti hinaafa amma garuu sababii inni bushaayee baay'ee hojjetoota baay'ee yerooti guddachaa ol deemaa ol ka'aa deemtu yerooti baay'achaa deemtu yommuu wanta terkaan qabdu hundumaa bifamaa deemu hundumatu harka walitti naa rukutachee yaadin hundumatu naa gammadatee yaadin warri Filistiyaa warri sila nagaadhaan wajjin jiraatanii amma moo hinaaffaatutti namni hinaaffaan durba jirti hinaaffaan durba jirti kanaaf isaanii boolla isa Abrahaam abbaan isaa ituma jiru hojjettoonni isaa qotanii bishaan baasan turan hundumaa duuchanii biyyootti guutan dubbii barbaadu dubbii jalqabanii gaam boolla abbaan isaa qotite dhaqaniitu dhaala abbaa isaatiitu dhaqanii xuxuquutti kaan dhaqanii duuchan isa jalqabaati kun Abimelek Isiyaaqiin ati na caala baay'ee jabaatteetta nu gidduudha adeemi jedhe innumti dheengaddaa astaa'ii waa'ee haadha manaasaatiif falmaa ture haadha manaasaatti namni akkam bule jedhe mootichimtiyyuu yommuu inni guddatu yommuu argu immoo maal godhe amma nu caalaa guddachaa jirta wanta ta'eef amma nu caalaa argachaa jirta qabaachaa jirta sooromaa jirta wanta ta'eef nu gidduuti bayya adeemi Isiyaaq kana irratti achi adeemee godoosaa dachaa geeraar keessa dhaabbatee achi taa'e nu gidduuti adeeminnaan maqaa yeroo waaqayyo akka ga'e bareechu innis maal godhe gidduuti bayya adeemi warruma kaleessa isaa hojii olii galanii jirantu warruma kaleessa as jiraadhu jedhantu mootii kaasee amma warra tiksituutti dubbii irratti barbaachuutti kaan sababanni maal ta'eef sababanni guddateef sababanni horateef sababanni qabaateef sababanni nama beekaa ta'eef mootichi maalitti hin jedhe amma nu caalaa jirta namni waaqayyo si caala jedhe numa si caala namni waaqayyoon guddata jedhe numa guddata abbaan barbaade irratti aku abbaan barbaade irratti adu abbaan barbaade dhagaa irratti agu abbaan barbaade irratti ola ijaaru malee namni waaqayyo hin guddata jedhe numa guddata dhiisi
ofumaa irratti hin ka'in waa yeroo kee hin balleessin ofumaa gatii hin baasin irratti kaan Isiyaaqis boolla bishaanii hojjetoonni isaa bira Abrahaam abbaa isaa qotee warra Filistiyaa erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee qochisiise maqaa dura abbaan isaa itti moggaase moo tudheen deebiseef hojjetoonni Isiyaaq dachaa sana keessa qotan bishaan achitti argatan tiksoonni warri Geraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksoota Isiyaaqitti qocolloo kaasan sababii isaan bishaanicha itti falmanii fi Isiyaaq maqaa bishaanichaa Eseek jedhee moggaase Eseek jechuun falma jechuudha isuma isaan ukkaamsan isuma isaan awwaalan isuma isaan immoo qadaadanii kaan dhaqee immoo ni qotee baafatu amma immoo dhufanii kan keenya jedhanii falmitti kaan qocolloo kaasan Eseek jedheetu falmii jedhee dhiisee fi adeem itti fufa namatti tola dubbii Waaqayyoo kana booddees hojjetoonni boolla bishaanii kan biraan qotan isarratti warri Geraar qocolloon kaasan Isiyaaq bishaan Sixiinaa jedhu moggaasee Sixiinaa jechuun ammajaajii jechuudha ammas inni iddoo manni ga'utu eebba qaba Waaqayyoon dhagee adeema Waaqayyoon dhaggeeffatee adeema ajaja Waaqayyootiin adeema kakuutu jira baasaa wajjin yeroo tokkotti waan yaadadhe boloo tokkotu lallabuu mucaa tokkotu ergaa tokko nutti hima in kadhanna turre biyya kana keessa yeroo kana naani maalii fi saba Oromoo kana duukaa ummata Oromoo kana duukaa nu duukaa ammas dadhabdaa jedheeni Waaqayyoon kadhadheen nun jedhe innaa Waaqayyo akkas isiniif jedheen miti nun jedhe Waaqayyo isiniif jedheen tun taane abboota keessan warra isin dura turantu adaraa anatti isin kennachaa turan adaraa galfata imaanaa anatti isin kennachaa turan kanaaf jedheenini isin duukaa rakkadha nama kakuu nama Waaqayyo wajjin jiru nama harka Waaqayyootti imaanaa kenname saba harka Waaqayyootti imaanaa kenname eenyuyyuu hin danda'u ofumaa irratti ka'u ofumaa coqqolu ofumaa ari'atu malee dhuma irratti mo'ichi kan isaati innoo ammas yommuu isaan irratti ka'anii ammajaajii jedheetu dhiisee adeeme yommus Isiyaaq achi deemee boolla bishaanii kan biraa qochisiisee isarratti garuu namni qocolloon kaa'u kanarratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera nuyi biyyicha keessatti hin baay'anne jedhee maqaa iddoo sanaa Rehobootitti moggaase Rehoboot jechuun bal'ina jechuudha amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenna ammas darbee qota inni hojjeta oksaan milkaa'u tokko maal keessa jira boloo tokko hojjedha iddoo keessanitti iddoo Waaqayyo sin kaa'etti iddoo Waaqayyo nu kaa'etti hojii nutti kenname haa hojjennu ani hojii natti kenname hojjechaa jira waamicha koo raawwachaa jira sinirraa waa argachuu bu'aa sinirraa barbaadees miti jedhan waamicha kooti kun Waaqayyotu hojii wangeelaafan si barbaada buddeen kee as keessa jira bishaan kee as keessa jira naaf hojjetta jennaan karaa Waaqayyoof hojjetamuun irra jiru hundumaarra gatii baaseen hojjechaa jira lafa Waaqayyo sin barbaadetti hojii Waaqayyo sin irraa barbaadu hojjedha Rehoboot jira yooma naaffaan jiraate yooma qocolloon jiraate iyyuu Rehoboot hin jiraate Rehoboot duwwaa miti dhumarratti warruma ari'anii of gidduutii isa baasantu warrati nun barbaachiftu orma jedhantu warrati nu caalteetta jedhantu dhumarratti immoo dhufanii si wajjin Waaqayyo akka jiru argineerra waanta ta'eef adaraan nun balleessin adaraan nun fitin si wajjin walii gallee jiraanna waadaa nuuf gali kakuu nuuf gali saba Waaqayyo wajjin jiru balleessuun hin danda'amu ummata Waaqayyo wajjin jiru balleessuun hin danda'amu yeroodhaaf boossisuun madeessuun hin danda'amu yeroodhaaf wanta inni qabatee jiru irra ari'uun hin danda'amu dhumarratti garuu mo'ichi kanuma nama Waaqayyoon dhagee adeemuuti milkaa'ummaan kanuma nama Waaqayyoon dhagee adeemuuti fiixaan ba'iinsi kanuma nama Waaqayyoon dhagee adeemuuti sagalee kana Waaqayyootu naa kenne dhufanii dhumarratti si wajjin olii gallaa jedhan kana booddees Isiyaaq iddoo kanaa ka'ee mandara Beershebee itti ol ba'e Waaqayyo gaafuma sana halkan itti mul'atee ani Waaqayyo isa kan abbaa kee Abrahaam isa si wajjin jirudha ati moon sodaatiin gabricha koo Abrahaamiif jedhee sin eebbisa sanyii kees nan baay'isaa jedhe Isiyaaqis achitti iddoo aarsaa ijaare maqaa Waaqayyoo waammate
godoo isaa achi dhaabbatee hojjetoonni isaas boolla bishaaniin qotan. Gaaf tokko Abimelek inni ari'e sun Abimelek Ahuuzaatti Orsqeellee Fekeelee abbaa duulaa wajjin mandara Giraar biyya Isaaq bira hin dhufe. Isiyaaqi yeroo isaan dhufanii ana jibbitanii of gidduudha erga na baaftanii maaliif na bira dhuftanii jedhe. Sila ona jibbitanii of gidduu na baaftanii maaliif dhuftan? Isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjin akka jiru beessa goone argineera. Kanaafis waliif kakachuudhaaf walii galtee dhaabuun barbaanna. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteetta. Akkuma nu ituu isin tuqiin gaarii malee hamaa nurratti hin hojjenne nagaadhaan gadi nu dhiifte. Atis amma nurratti hamaa nurratti hin hojjetin. Isiyaaq nyaata isaaniif qopheessee hin dhiyeessee fi isaanis hin nyaatanii hin dhuganii borintiidhaas bariidhaan ka'anii erga waliif kakatanii booddee Isiyaaq isaan geggeessee isaanis nagaadhaan isa biraa ka'anii na deeman. Gaafuma sana hojjetoonni Isiyaaq dhufanii waa'ee boolla bishaanii isa qotiisa keessatti himanii nu bishaan arganneerra jedhan. Innis boolla bishaanichaa Sheebaa jedhee moggaase. Sheebaa jechuun kakuu jechuudha. Maqaan mandara sanaas sababii kanaaf amma irraatti Bersheebaa jedhamee hin waamamaa jedhe. Warruma of gidduuti ari'anii baasantu amma moo dhufee waadaa nuu gale. Kakuu nuuf gale. Waaqayyo akkasii eebbisu argineera. Si wajjin Waaqayyotu jira. Adaraa hamaa nurratti raawwati. Dhoksaa milkaa'u, daandii milkaa'u, wal namaaf qixxaachuu, toora namaaf qabachuu, maal keessa jira firoota koo? Tokkoffaa lafa Waaqayyo taa'e namaan jedhe taa'u. Beella jiraatu, rakkinna jiraatu, gaagamni kamiyyuu jiraatu. Lammaffaa lafa Waaqayyo taa'e namaan jedhe sana Waaqayyo naan jedheera jedhalanii taa'u miti. Hojjechuu, dadhabuu, dhama'uu, dafquu. Yeroo sana Waaqayyo dachaa dhibba kan nun argan baruma namni beelee keessa dachaa dhibba kan nun galfan akka nun guddannu Waaqayyoon godha waan ta'eef. Inni sadaffaan yommuu nun guddannu hundumatu itti gammada miti. Kan hinaafan jiru nurratti kan ka'an jiru. Yeroo sana Waaqayyo nun jedhetti tarkaanfachuu qabna, ce'uu qabna. Dhumarratti warruma nurratti ka'antumoo dhufee nu wajjiniin kakuutti waadaatti gala waan ta'eef. Waaqayyo sagalee dhageenye nuuf haa eebbisu. Ammayyuu barri kun bara isinitti milkooftan isiniif haa ta'u. Daqiiqa lamaan tokko kadhan. Yaa Waaqayyo isa qulqullu, isa qajeela. Anillee gooftaa mata duree kana irratti dubbachuu dhaabuuf hin ture. Ati garuu laphee koo irra keesse, afaan koo irra keesse. Yaa Waaqayyo sagalee kana naaf laatte. Sagalee kee gooftaa obboleettii kanatti dubbadheera, obboleessa kanatti dubbadheera. Ofii koo sagalee kana fudhadheera. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin barri kun namoota dubbii kee dhaga'anii lafati isaan teesse ta'anii hojii hojjetaniif baratti dachaa dhibba galfatan isaaniif haa ta'u. Haguddatan. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haguddatan. Baruma kana keessa, baruma beelli hamaan, rakkinni hamaan biyyattii keessa jiru kana keessa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan immoo dachaa dhibba galfachuu jalqaban. Yaa Waaqayyo isaaniif warra sin dhageenye gidduutti garaagarummaan haa uumamu. Yaa gooftaa sagaleen kun nama kana irratti haa ta'u, ana irratti haa ta'u, obboleettii obboleessa kana irratti haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadha. Waggaan kun waggaa kisaaraa jalaan ta'in. Waggaan kun waggaa gadi bu'uu jalaan ta'in. Waggaan kun waggaa miidhamuu jalaan ta'in. Waggaan kun yaa Waaqayyo waggaa harka qullaa ta'uu jalaan ta'in. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoosiin hataan sagaleen itti dubbatteef ulfaadhu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Namoonni galtanii baay'een hirmaachaa jirtu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ergaa kana Waaqayyotu isiniif ergee jabaadhaa, hojjedhaa. Lafuma Waaqayyo isiniin jedhe ta'a. Geeddaraman argitu, jijjiiraman argitu. Dachaa dhibba namaa irrattu isin guddisa Waaqayyo. Nana mana dubbii Waaqayyo natti dubbate, dubbii Waaqayyo naaf kenne akka inni hojiirra oolu nana mana jabaadhaa. Viidiyoo kana immoo sheer godhaa, hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. Yoo fedha keessan ta'e YouTube keenya subscribe godhaa, ergaa iddoo garagaraatti dabarsinu achirra hin keenya. Peejii keenya kana follow godhaa, like comment godhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Sinan jaalladhaa, sinan kabajaa. Anaafis mana koof kadhadhaa. Fedha Waaqayyoo ta'e torbanarraa moo gara sa'aatii lamaatti deebi'uutaa horii kaaseen xumurama waan ta'eef torbee moo sa'aatii lamatti ol arginaa. Naaf kadhadhaa, isiniifan kadhadhaa. Amma eebba lubaan isin eebbisa.
ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyoo, tokkummaan hafuura qulqulluu ammaa kaasee hamma bara baraatti lafa jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Eebbifamaa, ulfaadhaa, torban milkaa'inaa.